sagantaa keenya guyyaa har'aa marsaa 16ffaa isaatii kanarraa eegallee jalqabna jechuudha. Waraanni karaa feesbuukiin daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraa taa'atan akka nu hordoftan isin jecha kan abbaa carraa marsaa 16ffaa guyyaa har'aa kan baasu ta'a. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha warroonni yaallee jiraatan koodiin 17ffaa guyyaa borii isaatii kanarraa eegalee ba'aa waan ta'eedhaaf warroonni isin darbee jiraatan iskiriinshotii ergadhaa. Daqiiqaa muraasa booddee tikeetiin guyyaa borii hin xumura waan ta'eedhaaf ammaan ergadhaa isiniin jecha egaa sagantaa keenyaa jalqabna jechuudha. Kanaan abbaa carraa ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan addaa argachuudhaan akka Oromiyaatti naanna'aa jiru. Biyyoota hin geenye hin jiru. Biyyoota keessaa darbeeyyuu biyya alaatti bahee carraa uumaa waan ta'eedhaaf qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa isiniin jedha sagantaa keenyatti deemna. Akkuma duraanii namoonni irratti hirmaachisne namoota 6,000dha. 6,000 san keessaa kan mul'atu kuni Faadii jechuudha. Faadiin kun namoota 100 maqaa jiraa bilbila jiraa as keessatti argama. Warroonni yaaltanii hundi keessan tokko hanga 6,000 lakkoofsi hundisaa as keessatti argama waan ta'eedhaaf hanga sagantaa keenya xumuraatti ayataan nu hordofaa isiniin jecha karaa kamitti deemna karaa Faadii kana mirkaneeffachuutti deemna jechuudha. Faadiin kuni 60 tokkoon isaa 100 baata waan ta'eedhaaf 6,000 sana mirkaneeffachuuf waliin mirkaneeffanna waliin alakkoofu. Tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 59 60 Eka Faadii kana mirkaneeffanneerra jechuudha. Faadii kana mirkaneeffanneerra dhibbaan namoonni bilbila jaraa maqaan jaraa carraa yaalanii hundi jaraa as keessatti argama waan ta'eedhaaf warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha koodiin 17ffaa guyyaa borii sa'aatii kanarraa eegalee ba'a waan ta'eedhaaf warroonni yaallee jiraattan sa'aatii muraasa booddee tikeetiin keenya koodiin 17ffaa hin xumura waan ta'eedhaaf amma qarshii 200 galchachuudhaan abbaa carraa ayyaana kanatti ta'a isiniin jennaa karaa kamitti deemna karaa koiniin kunis akkuma Faadii kanaa hidhamee jira jechuudha. Hidhamee dhibbaan hidhamee as keessatti jiru 60 waan ta'eedhaaf isa kanas waliin lakkoofni mirkaneeffannaa filannoo keessan kananii abbaa carraan gootanii guddaa galatoomaa isiniin jecha akka isiniin dabarree guyyaa borii sa'aatii kanarraa eegalee koodiin 17ffaa ba'a. Tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Egaa warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha warroonni yaallee jiraattan koodiin 17ffaa guyyaa borii sa'aatii kanarraa eegalee jala bultii ayyaana sababeeffachuudhaan guyyoota guyyaa kamisaa qidaamees hin ba'a waan ta'eedhaaf guyyaa boriis hin ba'a warroonni yaallee jiraattan dafaatii qarshii 200 galchachuudhaan abbaa carraa ta'aa isiniin jennaa filannoo keessan kananii abbaa carraa gootanii guddaa galatoomaa isiniin jecha karaa kamitti deemna amma immoo karaa koinii kana lakkaa'utti deemna jechuudha. Koiniin kuni dhibbaan hidhamee hin jiru kan jiru adda baafannaa waan ta'eedhaaf hanga sagantaa keenya xumuraatti yaataan nu hordofaa isiniin jennaa hin mirkaneeffannaa waliin 2 lakkoofna alakkoof
tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii ja'a digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii ja'a soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii ja'a afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantama jechuudha. Isa kanaan mirkaneeffanneerraa daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnee isinitti mul'isnaa. Warroonni karaa feesbuukiin nu daawwachaa jirtan hanga sagantaa keenya xumuraatti hayataan nu hordofaa isiniin jecha tiiktookiin keenya nu adabee jira. Qaramiin abbaa carraas laayivii akka hin seenne adabamee ture. Karaa qaranii waaq jirraa yeroon sheerii goonee laayivii isinitti mul'isaa irra waan ta'eedhaaf isa fooloo godhachuu hin dagatinaa isiniin jecha. Daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa adda baasnaa. Filannoo keessan qaranii abbaa carraa hangatanii guddaa galatoomaa isiniin jecha. Guyyaa borii guyyaa borii tikeetiin koodiin 17ffaa daqiiqaa muraasa booddee hin xumura waan ta'eedhaaf warroonni jaallee jiraattan koodii 17ffaa kana dafaatii iskiriinshootii ergadhaa abbaa carraa taasisanii jenna. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebinaa hanga itti hayataan nu hordofaa. Saatiin muraasa booddee hin xumura jechuudha. Saatiin muraasa booddee hin xumura fi amma iskiriinshootii ergadhaa turre isin keetiin muraasa dhufeera waan ta'eedhaaf saatiin muraasa booddee hin xumura saatii sadii saatii kanarraa eegaleen baa waan ta'eedhaaf warreen yaalii yoo jiran kamiif kunuu maxxansa sayyaara abbaa isaa taasisan jenna. Eenyu laata abbaan carraa guyyaarraa eessa gara laataa timbeena warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha koodiin 16ffaa amma saatii kanarraa eegalee bu'uudhaa fi koodiin 17ffaa guyyaa borii saatii kanarraa eegalee hin ba'a jechuudha. Warroonni jaallee yoo jiraattan ammuma iskiriinshootii ergachuudhaan carraa keessan yaalaa abbaa carraa taasisan jenna. Daqiiqaa saatii muraasa booddee tikeetiin koodii 17ffaa hin xumuramaa. Akka nun goomanne ammuma ergadhaatii turarra galaa isiniin jecha koodiin 16ffaa amma saatii kanarraa eegalee bu'uudhaa fi karaan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Filannoo keessan qananii abbaa carraa hangataniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Jala bultii ayyaanaa sababeeffachuun guyyaa 3 irratti aanee abbaan carraan hin biraa waan ta'eedhaaf dafaatii carraa keessan yaalaa abbaa carraa ta'a isiniin jennaa. Eessa gala laataa guyyaarraa karaan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha.
bukaran delesus teragari sinifato sininyara filano kesan karena apa cerah anggota ni gudda kalau Thomas siningja bujaburi kotin terbuka himbauan tidak amanah screenshot ergadati cerah kesan yala siningja video gutum masa dawucu berbatan karena apa cerah jadi itu dulu nanti video gutum masa dawucu ni dan desu Baron yalkan cerah gari sinifato siningja kotin japa amma buat bicara kotin terbuka Persati kanarra egalee himbawaan ta'eefi warroonni ijaallee jiraatan carraan kun isinin darbin qarshii 200,500 badhaafamaa isiniin jedha ji'oota muraasa keessatti beekamtiiwwan adda argatee Qananiin Abbaa Carraa guyyaa 2 keessatti nama badhaasaa jira. Badhaasi kunis isiniin darbin isiniin jecha gara kamitti deemna gara carraa baasutti deemna carraan carraa gaarii isiniif ta'u. Carraa gaarii isiniif atoo isiniin jenna boorsaa seerkaan hafu qoricha isatti kennan dhaayye batas kennaan dhaabbadhu akka ta'e kaameraatti naaf agarsiisi lammansaa waan isin jedhu na dhaggeeffadhu al tokko yommuu isin jedhu akka sanaa gashitaa lamaan gaafa isin jedhu jala galtee badambeetti waliin naamattaa sadii yommuu isin jedhu tokko qofa keessan hawaasa Ega warroonni yaaltan carraan gaarii isiniif hojjechaa filannoo keessan Qananii Abbaa Carraa hangatanii guddaa galatoomaa koodiin 16 ammoo fi koodiin 17 guyyaa borii sa'aatii kanarraa eegalee himbawaan ta'eedhaa fi warroonni ijaallee yoo jiraattan ammoo warraa eegalaati qarshii 200 birrii 500 badhaafamaa isiniin jechaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u tokko harka sanaa gashii lama jala eegalee oliin maki barii miti kaamilaa ilaali asilaali jala galiitii maki barii miti oliin maki sadii tokko qofa keessaa baas tokko qofa abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 4,481 lakkoofsa 4,481 abbaa carraa tokkoffaa koodii 16. Abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 4,481 koodii 16 baxarraa tokkoffaa ta'eera bilbilaa fi adda baafannaa isa akka ta'e beekamu maqaan Gazzaany jedha bilbilaa fi Hello. Adet. Akkam jirtu? Akkuma. Fayyartu? Nagaa. Qananii Abbaa Carraa bukeeraa isinii bilbilaa jirra. Ayyee. Biyyi keessanis? Biyyi keenya Burraayyuudha. Burraayyuudha? Baga ayyaana keessan isiniin jechaadha. Qananii Abbaa Carraa bukeedha. Abbaa Carraa tokkoffaa taataniirtuu baga gammaddan. Hello. Hikarman, thank you, guddaa galatooma. Eeyyega. Taa'inaa sinana jira bilaan. Eeyyega. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebina. Abbaan carraa tokkoffaa karuma laayibii taa'ee hordofaa jira asumaan nu daawwachaa jira jechuudha. Isa Burraayyuudhaani. Abbaan carraa tokkoffaa Burraayyuudhaa lakkoofsa 4,481 abbaa carraa tokkoffaa ta'eera. Kara kamitti deemna? Kara carraa lammaffaatti deemna jechuudha. Kara carraa lammaffaatti deemna. Tikkanaa gabbadhu harka kee duwwaa akka ta'e naaf agarsiisi. Lammansaa tokko harka kee sanaa gashi. Gashi lama waliin maki jala galiitti waliin maki barambitti waliin maki sadii tokko qofa keessaa namas tokko qofa. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 2,776. Lakkoofsa 2,776 abbaa carraa lammaffaa.
Yoosefiidha Dubaay. Abbaan carraa lammaffaa maqaan Yoosefiidha. Biyyi inni jiraatu Dubaay jechuudha. Gara sooshaal miidiyaa feesbuukiidhaan booddee waan isin beeksisnu ta'a suuraa wajjini. Gara carraa sadaffaa deemnee jiru. Gara carraa sadaffaatti deemnaa. Gara carraa sadaffaatti deemnaa. Gara carraa sadaffaatti deemnaa. Ani abbaa carraa qaba. Biyyaa horii kootii torbaffaasaa hin baasaa. Warroonni jaallee jiraatan ayyaana kanatti carraan hin beekamu carraa keessan qarshii 200 yaalaa isin jecha kara agayyoo duwwaa akka ta'e naaf agarsiisi. Tokko harkayyoo sana agashii lama waliin maki jala galii waliin maki sadii tokko qofa keessaa tokko qofa keessaa baasa. Tokko qofa keessaa lakkoofsa 2488 abbaa carraa sadaffaa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 2488 2488 warqoo maqaan warqoo jira isa bilbilaaf jechuudha. Warqoo እባክዎ በመስመር ላይ ጠብቁ። ሆልድ The support you tried is not working. Please hold on. የተዘጉት ቁጥር መስመር ለጊዜው የተያዘ ነው። ሄሎ akkam jirtu fayyaartu yeroo galata waaqayyoo kana abbaa carraa bukkeedhaa isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taataniitu baga gammadanii isinii jecha biyyi keessanis Asandaaboo ishi akkaawuntii keessan asumarraa nu ergaa. Abbaa carraa sadaffaa taataniitu baga gammaddan. Aitan akkaawuntii keessan na ergaa kanumaan bilbiluma kanaan jechuudha. Egaa abbaan carraa sadaffaa Sandaafoo jiree jira. Inni carraa lammaffaa kan bilbilee fi biyyi isaa kan jiraatu Dubaayidha waan ta'eedhaa fi bilbila keenya immoo dabaluu hin dandeenyu. Booddee kan isinitti mul'isnu ta'a. Egaa kootiin 16ffaa guyyaa har'aa haala ajaa'ibaa haala kanaan xumuramee jira. Kootiin 17ffaa guyyaa borii sa'aatii kanarraa eegalee waan ta'eedhaaf warroonni jaallee jiraatan uumamarraa eegalaati jaala carraan kun isin hin darbiin ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa.